Nagaan dursu koota. Nagaa maaltu jira? Gurbaan kee bilbila ta'e akka qabame dhageenye. Maal? Akkamitti waan goone tokko godheera jettee amantaati? Namooteera. Beessa godhee na injifateera. Maalati dhiiramti? Maaf bakka dhiiraa balleessita? Dhiirummaa koos akkasii mul'isu barbaadde? Abbaa koos akkasii dhiisi. Anis qoosaan jiru. Aan odeessaa miti. Natti himuu dhuftee natti himta taanaan natti himtu taanaan immoo sitti himeera. Natti himi maaliin? Aan oduu fideen dhufne moo isaati didaanii ani kana booda gara tarkaanfittiin gala jettee murteessite hoo kanaan dura dhageessaniittu kana caala maaliin maal tarkaanfatti? Maani tarkaanfin sheega? Eessattan tarkaanfadhaa jetti? Garuu immoo yoo deemte isa deemtu. Durba miniiti mootummaa darbee dhufanii deemee dhufa. Adeemtu durba minii chiikii kan biraa bakka bu'a. Akkas taanaan maal takkanas godhare? Callisteen teessu? Ani kan na haarseen akkamitti lafa daawwatar isa deemtiidha. Du'uun ishee hin hafu kanaafuu gadduuf hin sirran jiru. Naaf bilbil. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatu nargine deebine facaane. Kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne. Akkam jirtu nagaa keessan? Nagaa maal jiru? Barattoonni wayyaas dhufanii turanii laata? Barattoota akkamii? Jechuun barattoota hedduutas dhufaa oolan. Barattoota bilbilina jalaa haxamee jiranii wal himatan sana. Okay. Barataa sadallaa keessatti bilbilaateera? Akkasuma jedhanii dhufanii. Jedhanii otoo hin ta'in sirrumatti ta'e. Lakki qabuun hin hatu. Maal jettee? Inni iyyuu hateera deemaneera. Ati nan itti sobdaafi? Lakki soba miti kun barsiisa. Inni yeroo itti waan akkasii hojjetu hin qabu waan ta'eef jedhee. Kan irratti immoo waan jiru wallaaleeti kan inni amane malee qabuun nama akkasii miti. Yeroo nagaddiisuu hin dandeessaa? Kan ofiisaa amanee hateera jedheetu dubbate ati immoo asitti hinanni naan jetta? Amma sirra deebi'anii isinitti masuma dhugumaan isinitti himaa jiraan. Waan hundumaa caalaa immoo iccitii isaan irratti wal lolan kan sirriitti beeku anadha. Sababii kanaaf jedhanii qabuun nama akkasii miti. Ilaa amma wanti dabalamus wanti sirratus hin jiraatu. Maaloo maaliif al tokko waamtanii naaf tusiistan? Utuu waamnee hinanne jedhee innis na jechaadha. Akkamitti yaadda? Amma maal gochuun qabare maal wayya? Barsiisaa inni aaliitiin akkas jedhe malee inni nama hatumti. Jaba anaammoo anaan dhugaatii dhuddaa araada qabda naan jettiinaan. Wayyo anaan lafan taa'atu dubartiin dhiisti sokkitiinaan. Wayyo. Shubaa maaf dhugda siin hin jenne bar.
erga dhugdee na dhoksuuf maaf barbaachiseedha yaadni ishii. Akkam akkamidha dubbiin kuni? Anarra amala isheessitu beekamoo? Akkamidha moo anarra situ sheettaana? Akkamidha yaadni kee naan galle naafoo? Ifa naa godhe. Ittaanuun maal godhaa? Bira teessee erga ishiin hubanne keessa seentellee ishiin hubatte. Erga akkas ta'e ati maaliif falmaa dhimma dubartootaa hin taaneeti? Osoo kan akka keetii kun soba dhiisee isaaniif falmuu maal barbaachisa? Jabaa akkamidha yaadni kee kuni? Anatti orma ta'e artaam, natti diina ta'e artaam obboleessa keetti, jaraaf fira ta'e artaamati. Yaadni kee akkamidha? Namni waliif galuu dadhabe waliif diina yoo jechuu barbaadde malee ana kan na aarsu mee isa ati ishiif jecha meedaaliyaa dhabuuf turte sanadha. Meedaaliyaa maali? Maalati yeroo darbe ishee wajjin bashannanuu fi barnoota irraa fagaattee meedaaliyaa dhabuuf hin turre? Jabaa kana booddee waan barbaade ta'eera, shubaan kana booddee intalas dhabeera, jettee akka barbaadde mudeetti qabattee naannessitee. Lakki. Ani yoomumaa muudii sitti hin qabadhu. Ati garuu akka muudii ofitti qabachaa jirtu bari. Akka malee muudii ofitti qabachaa jirtaati. Kana beekuu qabda. Kun bara dhumaadha. Kuni mallattooma bara dhumaadha. Dubartiin dhiira lafa inni taa'utti dhiiste sokkute jechuun waan biraan qabu kun mallattooma bara dhumaadha kun bara dhumaa keera. Yaada didaa. Maal eessaa baateen jedhee. Yaa baalamii gara keessan dhufaan jiraan bartasaa walitti dhufne malee. Maal nagaa miti moo maal taate giiftii? Nagaa maaltu jira jettaniitu yaa baalamii koo. Nagaa maaltu jira? Ollaadhuma koof jecha bahee galuu hin dandeenye. Dubartiin abaaramtu sanatu ba'umsaaf galuu sana dhawwite. Na rakkiste kunoo na miidhaa jirti maalan godha? Mee gaayyoo mee hin ilaalla. Irratti mariyaan waan hundaafuu rakkoon tokkollee hin jiru. Mee gara seeratiin hordofnaadha didaa kiyya. Isinimti immoo rakkoo tokko qabdu. Yennaan ani balleessu daftanii hoggasuma lakki dhiisi araara jettu. Yeroo ani miidhamu moo dubbii duubatti qabattu. Maal jechuun rakkadheetan isin tadeemaa jiraan bara. Mee gaayyoo akkas taanaan ammas araaruun wayya. Araaraan isinii dubbadhuure araara wayyaa araaraan jibbeen. Anis isuman barbaachan dhufeen bara. Amma isheen tole jetti. Dubartiimti kun tole jetteettaniitu. Maali haadha dida situ miidhe moo maaliif araara tole hin jennetteeti? Anaan na miidhuuf jetteetu bara. Anaan na miidhuuf jetteetu. Ispoortii moo maal jetteetu kunoo balbala koo irratti 10 gaggala galaana irratti shaakalti. Anaan na reebsisuuf na tumsiisuuf. Akkamitti tole isiniin jetti? Kanaafidhaan bara kan inni jaarsummaa jedhetan isinitti dhufe. Ispoortii sirukutuudhaan moo? Na dhungachuu fiiree? Na dhungachuu fiiree kan isheen balbala koo irratti dhuftee ispoortii hojjettu kunoo halkanii guyyaa balbala koo irratti shaakalaa jirti. Balbaluma koo irratti taalaa jirti na reebsisuuf hambira maal gochuu fedharee? Ilaa amma ragaan jira. Innis immoo amaneera. Utuu hin goone jedheeyyuu kana booddee wanti godhamu hin jiru. Tole maal na gargaaruu dandeessu reema? Maalan si gargaara jetteeti? Garuu ati maali isaati? An obboleettii isaati. Kan isa kamii? Jechuun kan himataa moo kan himatama? Kan qabu. Maal ati obboleettii taanan immoo maaliif wal lolure? Jechuun ati kamiif obboleettii sirriidha? Lamaan isaaniifuu. Lamaan isaaniifuu obboleettii eegataa ta'e isaan lamaanis obbolaadha jechuudha. Lamaan keessa tokko filattee ta'a malee. Maal ammoo maal na gargaaruu dandeessu? Jechuun seerri yoo ilaale immoo maal adabsiisuu danda'a? Yoo xiqqaate dallaa kana keessatti barataan qabeenya walii hatee jennaan waggaa 1 hanga waggaa 2 barumsa irraa adabamee qalbii isaa jijjiirratee deebi'e jechuudha. Gonkumaa kun waan ta'uu hin dandeenye nu barsiisa. Akkamittiin namni namni tokko hateera jedhamee waggaa amma kana barumsa irraa cituu danda'a? Ana miti seeratu raawwata. Seeras kana sirreessuu qaba ka. Eedaas irratti wal fixuu jarri. Dubbiin dubbii qofa otoo hin ta'in dubbii sim kaardiiti jedha. Ilaa haadha didaa kiyya amma isin araarsaati. Anis waan jiru hundumaa dubbadhee ishiidhanis atis araara buusa araarama. Yaa baalamii
isheen ispoortii kana shaakaluu hin dhiistu taanaan waa'ee ispoortii kana haasa'uu hin dhiistu taanaan ishee wajjin hin araaramu. Otoo mormi koo asitti na cite hin araaramu. Hin araaramu. Isheen illee ispoortii kana dhiiftu. Mee waan hundaafuu gaanii duukaa bu'eetaniin waan jiru walumaan irratti haasofna kaadha didaakoo. Isan dhaabdu taanaani egaa anis ishee wajjin araaramuu fi qophii miti. Anis hin araaramu akkas taanaan isa dhugaan siniin jedha. Ilaayyuu haadha didaakii. Egaayyi atis waan jaarsisiin jedheen waan dhugaan sirratti argame wanti dhiistu jira. Isheenis akkasuma wanti dhiistu jira. Kanaafuu kana booda lolli jedhamu haa dhaabbatuuti araaramuusaa nageenya wajjin jiraanna. Yee abbaa lammii. Amma haadhuma shubaatu waan dhiisu qabaan jedhee hanuman isin gaafadhu waanuma maal waan dhiistu maal qabdi isheen? Isheen maal qabdi? Isheen anumaan miidhuuf ba'umsaaf galana dhawaa jirti malee isheen maal dhiisti? Isheen simmiitu maaliif simiiti? Akka isheen simmiine kanaaf dubbanna mitiire kanaaf araara barbaanne mitiire maal taate haadha didaati maal taate? Anaan na reebsisuuf jettee miti dargaggeessa ispoortii natti bitteetu natti shaakalsiisaa jirtu. Isheen na dhiisa? Dhiisas karaa waaqaas ta'e karaa jaarsaas ta'e hodhuma ishiin kanaa goote sirraa dhoowwina sirraa dhorkinas hin adabamtis dhugaa dubbachuudhaaf. Maali haadha didaa? Ela isheen hin dhiistu taanaani anis egaa ela isa isheen dargaggeessa bittee ispoortii shaakalsiistu kana anis gadi ba'eetan shaakala. Isheenis hin dhiistu anis hin dhiisu. Akkana taanaan jaran araara maaliif jira? Isheen achi akkasitti rommiti. Ati asii akkanitti rommiti. Yoo walii dhagaan malee jarana yoo akkamitti araarri bu'ame? Diddee kadhadhe eddan kadhadhe didde anis egaa qallaan keessa migireedhani anis humna kootiin nan ka'a. Jarana maali? Anis nan shaakala ispoortii isa isheen jettee itti akkas dhaadattu kana anis nan shaakala. Ilaa maali? Nagada? Fayyaa keetii? Jirtaa? Maanni haala jimaa qabatteen jirtu sirkatti qaqallattee? Jimaan kun bari yeroo qaba. Sa'a 24 waanuma qabaanu isiniif fakkaataan. Yeroo baay'ee gaafa dhufu garuu jimaa makee qabattee moo afattee as taa'u oltoo baay'ee isaa. Lakki jimaanis yeroo qaba. Okay. Har'a gara kuteessa taatee akkana boositu baay'ee namana. Itti yaaddee fixattee waan dhufte nutti fakkaata. Lubbuu namaa baasuun waan gammachuudhaan dalagamu sitti fakkaata. Ati immoo gowwaan ta'in magaalaa kana keessa gamoon baay'eensa waan harka qulqulluudhaan ijaarame sitti fakkaata. Baay'eensa waliin dhaanii hatanii tubar kan achi ga'an. Namni qulqulluun tokko iyyuu hin jiru. Gowwaan ta'in jireenya kee jijjiirati. Gowwaan ta'in dhugaa sitti meeran. Ati isa keessaanii akka dalageetii dureessa ta'inaa jechuu jirtamu? Sirriitti na hubateetta. Kanaaf nama addaatti siin jedhee. Waan hundaafu itti yaadeen jira. Garuu waan ati beekuu qabdu iccitiisa jedhamu sana. Baay'ee icciitaan na gaafattaayi. Kana koo waan tokko rakkoon hin jiru. Anaaf si duwwaa beeka. Waan tokko immoo shakkii malee sitti himu wanta kana marsitee narratti waan tokko fiduuf yaadde taanaan wal qabanne qileesee. Waan tokko hin yaadiin. Ani kaayyoon koo siinii si miidhoo otoo hin ta'in urjii lafa kanarraa balleessu. Kaayyoon koo sana malee waa'ee kee miti. Kanaaf waan tokko yaaddoon sirra hin jiru. Edda isheen diddee anis siree koo irra ciiseen du'aare anis immoo gadi beektan ofirraa faccifadha malee nan du'aare. Hamaan kee yaadu. Hamaan kee sallachuutu waadu jarana. Ati samtuu ishii miti ishiin samtuu kee miti la. Diddeega edda isheen diddee anis beeka gawaan hin godhu. Isuma isheen dhaadattu kan anis nan dhaadadha. Lakki hin araaramtu maa rakkinni hin jiru koottu hin gaggeessa. Heenu nagaadhuma buusuu maal nan du'a moori kadhadhe. Hello armeeko haadhako hayyooko maam sittin xiqqaata kun arfanuu siif mala. Akka bilbako. Suufii kee bitattee binaa bareeddeetta miti. Kun eebba keeti siif mala kun hundu.
Arme gaawni eebbaa kana yoo si tuffachuu mala anaaf malu si tuffachuu mala baay'ee tokko naaf galatoomi. Mandaraa diinni itti naqaanessuudhaa fi karoorfate keessatti ol na kaafte gulantaa koo dabalte shuumaa koo naa jiraadha. Utuu ati hin jiraanne as goonu waan yaadamu mini arme kun hunduu galata keera. Shuumaa koo gammachuun kee gammachuu kooti. Gammachuun keenya gammachuu ollaa keenyaa ta'ee akka isaaniin taanu shuumaa si kanaaf karaa biraa immoo garaa diina koo gubaa jirta miti. Ilaa arme ati kana booda waan baay'ee irraa of eeggachuu qabda. Ollaa waliin illee nagaan jiraachuu qabda. Nagaadhaan jiraachuu qabda arme. Anoo ollaa koo hundumaa wajjinuu nagaadha. Mormituu tokkorraan kanaaf heddumtuu na wajjin nagaadha. Dhugaadha kun isheen iyyuu immoo gaafas eebba kee argiteetu maraattee deebiti. Jechuun koo arme ani akka yaada kootti waa'ee jibbaa namaa yaaduun qabdu ati. Jaalala siif wayya sumaafu jaalala wayya arme jaalala wayya immoo. Maali arme ati gammaduufi ollaan kee kodduun qabu. Arme ati nyaachuudhaaf ollaan kee beela'uu hin qabu. Jaalala wayya arme jaalala wayya. Maal yaaddeeti? Karoorri kee maal ture minatti? Karoora maali? Karoora maali? Dubbii koo dalga haqaaqsuu dhiisiti sirriitti deebinaa kenna. Waa'ee maalii haasa'artaa? Waa'ee eenyu akka haasa'artu naa galaan jiru? Waa'ee qaboon sitti maa jira? Waa'ee qaboo. Qaboo irratti maaliif yakka raawwatte? Maal si godheeti? Na dhageessaa? Qaboo irratti yakka raawwatte naan jettee? Ana moo isatu yakka raawwate? Yoo akka ta'e adda baafatteettaa dura? Akkasii maaluuf? Keessan baanee amma xiqqooma isheen qaanoftu xiqqooma ishee. Maal si godhe mucaa nagaarratti adda baa akkasii kan raawwattuuf? Attamattam na gorsuu barbaadda mooti? Si ani samee lakki isa si jibbu jaalladhu isa jedhu sana hin fudhadhu. Utuu isheen immoo du'a koo hawwituuni cidha ishee hawwaan. Utuu isheen immoo ilkaan yaafte na ciniinuuf natti fiidduuni na dhungachuuf jedhee immoo haasaa hin gowwamu. Inni naa goldi deemine arme inni sanan beekaan garuu warreebuun gaarii mini warreebuu wayyu. Lakki baaku anoo ishee reebuudhaaf karoora hin qabu. Lakki si anoo harka kootti sababii taateetu guyyaa cidha keetii mon harkatti badduu baate mana hidhaatti akkan dabarsu na gochuu barbaaddi. Kanaaf qaamaan wallolurraa of eeggadhu ka. Sammuudhaan malee qaamaan loluure takka ani waan akkasitti hin hirmaadhu. Arme akkas ta'an namatti tola. Okay. Har'a ishee kana si qabadee dhufeera. Maa inni kun? Gatii dadhabbii keetii dhagaa. Akkati hamilee godhattee waan gaarii hojjettee na boonsituuf. Kana booda jecha koo dhageessa. Inni kun kan itti yaade fi kan tolu siin jedhe qofaaf. Nan beeka. Isaan hafe garuu itti yaadi. Rakkoon hin jiru waa'ee qarshii fi yaaddeen gaafa hojii kee fixxu haga barbaadisii kennuu danda'a qarshii. Ayi. Dhugaa haadha baay'ee na gammachiisteetta. Gara kuteessa ta'uu keef jechuudha. Dirree kana keessaa tokko nu naannessitu? Naannoo feete? Ayi. Kanarraan kana fedhi nagaa kee dhaarme. Waanuma tokko rakkoon hin jiru. Eebbi kee qofti akkuma inni dhufe milkaa'uun barbaadan. Naa jiraadhu armee koo tokkittii koo. Sitti xiqqaata kun immoo. Naa jabaadhu garbicha koo. Tokkicha koo anis malee homaan qabu. Gammachuun koo suba duwwaadha. Jedhi boodan bilbila. Bokkaa tokkotu roobaa jira. Nagaan naaf oli. Galatoomi arme. Atumti natti lakkaa'e. Kanatti lakkooftee naan.
Hattuudha falmuu keetika. Naa falme dhiisee ergate natti fakkaati. Baay'ee falmaa fi hirta. Utuun ergates waan itti qaanoo tokko hin qabu ittiin boona malee. Siin garuu yaadatta yeroo hundumaa kana dhiphisteetti waan ooltuuf jedhee guyyaa tokko sitti gammadeen beeku. Guyyaa tokko iyyuu. Hatuuni baay'ee si boonsaa jechuudha. Hanna jettee sanuu kan kee ati himu. Qaboon beektu ati utuu lafa argate iyyuu fuudhee abbaasaaf kenna. Baay'ee falmaa fi hirta. Waaw baay'ee haasofte. Nama ajaa'ibda baay'ee. Abukaatoo masaa taateen. Kan si ajaa'ibu immoo falmuun kee kun akkasitti itti cimsa malee waan itti laaffise tokko illee hin jiru. Hammeenya raawwachuun mo'umsa sitti hin fakkaatin. Waan mootii sitti hin fakkaatin kun salphinadha. Obboleessa kee barumsaaf dhufe obboleessa kee kaayyoo qabu ofii isaati jooree baratu irratti dabaa akkasii raawwachuun kee salphina akka ta'e irraanfatin. Barumsarraa akka citu gochuun kufaatii kee argisiisa. Xinneenyummaa kee argisiisa. An kana qofa sitti muudhaaf hin dhufe. Inni irraanfatin kana. Waaw. Haasofteetta. Na dhageessa. Boroo fi keetii sossobdee tooyi na dubbista beeki. Ofii dhuftee na kadhatta. Hello? Anil may no kate na bartet. Angkan kebe ko fi mal to na dirkam si sare. Simbin. Ya, simbin. Namati beetum turji. Dattuu dhabdi. Namati beetum tiisin jedhe baruuji. Lattuun jaallattamti. Isheenis jaallatti. Maaliif waliin jaallatte? Ati boorji. Kana yeroo migarra diddiibesitti mi. Namni an jaalladhu takkasii eenyuun sin jijjiiru waan fedhan yoo jedhan gurra namaan kennu sin jenne miti hojja kanaaf irra deddeebitee waan akkanaa na ta'e waan akkanaa
qabeenyi horattan akkan jirre ta'us nuti isin cinaa jirra. Hamtuu nurraa haa qabu malee lubbuunis qabeenyis balaan yoo isa mudate saffisaan isin dhaqqabna. Gaddaa fi rifaatu yaaddoo keessanis gammachuutti jijjiiruuf yoomiyyuu qophiidha. Nu wajjin yommuu hojjettan inni bade bakka bu'a, inni barbadaa'e ni ijaarama. Fuulli gaddaa bakka dhabee gammachuun dhaalama. Miira gammachuu duraatti isin deebifna. Ayyaana gaarii. Inshuraansii Awaash. Oromiyaa addunyaatti beeksisuun ergama isaa kan ta'e Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan hawwatoof godambaalee Oromiyaa keessa jiraniif wabii ni dhaabbata. Kunuunsee haaromsuun ammoo wixinee isaa keessaa isa hangafa. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti bakkeewwan faaya miidhaginaa uumamaan badhaatu Oromiyaan bal'oodha, hundumaaf kan taatu. Komishinii Tuurizimii Oromiyaa, Oromiyaa daawwadhaa.